Akka fuunee dhaggeeffattoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii har'aa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyas Koloneel Abbabaa Garasuuti. Koloneel Abbabaa Garasuu isin baay'een ni beektu jennee abdanna gaayee. Koloneel Abbabaa Garasuu amma duras asuma istiidiyoo keenyatti argamuudhaan dhimmoota garaagaraa irratti yaada nuuf laatuu isaanii ni yaadatama. Har'as akkaataa muudama waraana wayyaanee dhiheenya kana taasifame irratti Koloneel Abbabaa Garasuu keessummaa godhannee qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan kabajaan isin affeerra. Mee Koloneel Abbabaa Garasuu akkuma beekamu dhiheenya kana mootummaan wayyaanee waraana isii sadarkaa koloneelarra jiran ol guddisuun sadarkaa Birgaadir Jeneraala akkasuma immoo Leetanaal Jeneraala fi akkasuma Meejar Jeneraalaatti ol guddisuu isaati kan dubbatamaa jiru. Muudamni waraana wayyaanee kun maal fakkaata? Isa kana akkamiin ilaaltan? Tole muudamni egaa yeroo yerootti kennamaa dhufee jira. Sirni kun muudama waraanaa yeroo yerootti kennaa dhufee jira. Inni ammaa kun kan xiqqoo adda godhu tokkoffaa jimlaadhaan kenname baay'eedha. Gara nama 61 kan sadarkaa jeneraalummaatti muudame. Egaa gadi sadarkaa koloneeraa fi shaalaqaa akkasumas shaamballii matwaalaqaa jedhamee gadiiqaa kun egaa jeneraala 61 muudanii kuni dhibbatamaan lakkaa'ama jechuudha. Egaa muudamichi maalirraa maddaa'u jettee muudamni amma kenname kuni akka lamatti ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa akka Ihaadegitti olaantummaan Tigraay biyyattii sana keessatti dagaagee jira kan jedhu akka Ihaadegitti qorannaa isaan gadda godhan keessatti olaantummaa Ihaadeg biyyattii keessatti dagaagee jira kan jedhu bu'uura tokkoffaa godhata. Inni lammaffaa immoo biyyattii keessatti waggaa 3-4 kana as kan jiru mootummaan biyyi sun mootummaa malee turte, mootummaan hin turre, mootummaan caasaa mootummaa diigamee jira. Walumaa gala keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 3 darban gandaa kaasee hanga dhaqee zoonii ga'utti caasaan mootummaa hin turre, even naannoo irratti hin turre. Qeerroo Oromiyaatiin diigamee ture caasaan sun. Naannoo Amaaraatis akkasuma bakka bakkatti darbee naannoowwan biraa keessattis sochiin godhamaa ture sun mootummaa sana hundeerraa dhabamsiisee waan tureef mootummicha qabee kan ture utubaan mootummaa sanaa waggaa 3 arfan ture kana humna waraanaatiif humna tikaa humna federaal poolisiiti. Egaa biyyattii kan qabee ture in yaadatamaa waggaa tokko ol komaand poostiidhaan ture bulaa turte biyyi sun. Biyyattiin akka sirnaatti sirni sun badee waggaa 2-3 hin turre. Sirna Ihaadeg kan jedhamu yookaan wayyaanee TPLF'n hoogganamaa ture sun akka sirnaatti akka caasaa uummataatti sirni sun waan hin turreef sirna sana qabee kan ture utubaa sirna sanaa kan ta'ee tarkaanfilee adda addaa fudhatee uummata keenya fixee kan fixee kan hidhee jimlaadhaan nama 40,000 hidhee kan jiraachisaa ture. Mootummaan sun ammas akka Ihaadegitti dhiifama gaafatee akkas goone jedhee yeroo waggaatti dhiifama gaafataa deemaa jira. Mootummaan sun kan inni irratti rarra'ee sirni sun kan inni irratti rarra'ee utubaan sirna sanaa waraanicha waan ta'eef waraanichaaf immoo beenyaa kaffaluu waan irra jiraatuuf namoota isaa jimlaadhaan sadarkaa kanatti muuduun sirnicha qabee waan tureef utubaan sirna sanaa waraana sana waan ta'eef waraanichi immoo kan waraana TPLF waraana gosarraa yookaan saba tokkorraa ijaarame waan ta'eef karaa bulchiisa ummataatiin daakamee mootummaa bade sana waraanni kun qabee waan tursiiseef sadarkaa kanaaf waan isaan ga'eef waraanichaaf kaffaltii beenyaa waan beenyaa waan kaffalaniif natti fakkaata. Mee akka waliigalatti jeneraala wayyaanee ta'uuf ulaagaan isaa maali? Jeneraala wayyaanee ta'uu fi muudamni wayyaanee keessatti jiru akka jeneraalaattis akka siviilii keessattis akka ministeeraatti yoo fudhattee jeneraala dhugaa yookaan jeneraala dhugaatiif jeneraala sobaatiif jira. Inni kan TPLF dhalootaan Tigree ta'e nama Tigraay ta'e qabsoo isaanii keessa as daddabiitii kaasee sadarkaan itti makamaa guddataa dhufee loloota dargii wajjin tures ta'ee
hanga ammaatti deemaa ture keessa lola Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti godhame keessattis namoota isaanii kana bakka buusanii guddisaa bakka kennaafi dhufan. Namoonni sun isaaniif jeneraala dhugaati yoo maaragallee kennaniif. Itti aansee namoonni akka Oromoo akka Amaaraa fi warra kibbaa baay'ee hin qabanii akkasitti kan kennamu immoo ittiin fakkeessuudhaaf kootaa giddu galeessa godhata kan Oromoof kennamu, kan Amaaraaf kennamu, kan uummata kibbaatiif kennamu, jeneraalummaa dandeettii otoo hin ta'in nama sirna sana keessatti yeesmaan ta'e ajajamee jiraatu, gadi jedhee jiraatu, homaa hojii kan hin dandeenye, maqaadhaaf kan jiraatu, kan lakkaa'u namoota akkasii namoota gufuu nutti hin ta'u jedhan. Uummanni isaa yoo dhumu uummata isaatirra hin dubbatu jedhan. Uummata isaatiif hin dubbatu jedhan akka barbaanne goona namoota jedhanii fi sirna sanatti miidhagfachuudhaaf yoo muudama san kennan tarmuuda sana gaafa kennan Oromoo 2-3 4-5 keessa buusu suni ittiin miidhagfachuuf malee warri kun isaanis jeneraala jedhanii ittiin amananii innis jeneraala jedhee ofitti amanu. Kanaafuu kaayyoo fakkeessite jechuudha. Fakkeessuudha. Fakkeessanii kootaa keessatti Oromoon jira jedhanii gaaf tokko miidiyaatti as baasanii Ashan kitaaba kana maaraga itti uwwisanii maaraga jechuun tarmuuda afaan Oromootiin jedhamu kana itti uwwisanii babbareechanii miidiyaa irratti bahee waa'ee Oromoo barbaachisaa ta'e hin dubbisu. Sanii achi namichi waraana keessatti wanni hojjechuu danda'us hin jiru. Isaanis hin hojjechiisanii yoo ajajaa ta'e nama Tigraayitu ittaanaa ta'a kan hojii hojjetu ittaanaa sani. Yoo ittaanaa ta'e silaa ittaanaadhaa wanti inni hojjetu hin jiru numa ta'a. Addanaaqaa fi Ayidellam Iqqamat jedhuuni. Isaan hojii isaanii hojjetu akkasitti namoota Amaara ta'e Oromoo ta'e isa xiqqoo mataa jabaatu waan waa'ee uummata keenya maaliif akkas gootu manni keenya maaf akkas ta'a maaliif dararama jedhee dubbate keessaa ari'uu yookaan keessaa gadi buusu warra akkasumatti sirna sanaaf miidhagsaa hamaamota ta'ee jiraatudha kan warri isaan muudama kennaniif sirna sana keessattuu warra Tigreen taaneef. Mee asitti amma kan mul'ate amma caasaa ammaa kana keessatti ajaja yookaan jeneraala wayyaanee ol aanaa Saamoraa Yunus jalatti jechuudha. Namoota 3 hanga 4 itti aanaa godhanii yeroo muudantu mul'ate jechuudha. Kun maaliif namoota 3 yookaan 4 itti aanaa godhanii nama tokko jala kaa'uu maaliif barbaachise? Namoonni sun namoota akkamii yoo keessa isaanii kan beektu ta'e jechuudha. Asirratti wanti hubatamuun irra jiraatu. Sirni kun akkamitti modify yookaan of jijjiiraa akka deemu uummanni keenya hubachuu kan qabu gaafa Mallas du'e maal godhanii itti fakkeessuuf jedhanii Xaqlaa Ministeerii Hayilamaariyaam Dassaaleny yoo Piraayim Ministeerii godhanu waan heera biyyattiitirra hin jirre waan seerarra hin jirre Oromoo fi Amaaraa itti dabalanii Tigraay itti dabalanii በጠቅላይ ሚኒስቴር ማዕረግ jedhanii በምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ማዕረግ jedhanii waan foorjidii tokko hojjetan sun maal gochuuf fidan heera biyyattiirra kan jiru Piraayim Ministeeriin tokkicha ittaanaadha. Kana achi ittaanaa 2-3 hin jiru wanti hojjetus hin jiru ittaanumti inni duraan taa'eeyyuu seeraan taa'eeyyuu waan yoo Piraayim Ministeeriin sun rakkoo irra bu'e yoo inni hojiidhaaf deeme waa tokko bakka bu'ee hojjeta malee hojii hin qabu akka seeraatti wanti heeraa mootummaarra laaluu dandeenya ittaanaan Piraayim Ministeerii sun hojii hin qabu. As dabalanii nama 4 gaafa godhanii komeen jiru Oromoon Piraayim Ministeeriin ta'u ittaanaan ta'u Amaarri Piraayim Ministeeriin ta'u ittaanaan ta'u kan jedhu sana uummata keessaa waan komeen kun jiruuf Mallas du'uun isaa immoo sirnicha hundeerraa waan raaseef nama Mallas bakka bu'u nama biraatiif kennu waan hin barbaanneef Oromoodhaaf oo kennan Oromoon dhiphaa dhadhanii duraanuu waan ka'aniif yaaddoo waan qabaniif sirna isaanii itti fufuudhaaf Amaaraafis yoo bakka sana kennan yaaddoo waan qabaniif namicha Piraayim Ministeerii godhan Hayilamaariyaam Dassaaleny kana homaa waan isaanii yaaddessineef gosni inni irraa dhufe gaafii homaatuu hin qabu jedhanii waan beekaniif yookaan sabni inni irraa dhufe isaa achi ka'anii jala isaa immoo yoo naqan saboota akka Oromoo akka Amaaraa kan ittiin gammachiisuudhaaf waan biraa hojii hin qabu deebisanii isayyuu diigan. Amma qorannaa EHADEG keessatti godhame olaantummaan Tigraay biyyattii keessatti dagaaguusaa keessattuu humna waraanaa keessatti saboonni biraa bakka kan hin qabne ta'uu isaanii saboonni biraa kan achi keessatti hin guddanne ta'uu isaanii kan hin mul'anne ta'uu isaanii qorannaa sanarratti waan ka'eef ammas itti fakkeessuudhaaf
namoota jeneraala guutuu godhanii muudanii namoota akka afurii ittaana Xaqilaa Itamaajor yookaan Chief of Staff goone jedhanii labsan. Kunis ammas maaliif qorannaa Ihaadig keessatti ka'e sanaa fi koomee jiru kana ammas haguuganii uummata keenya sobanii Oromoonis ittaanaa ta'ee Amaarris ittaanaa ta'ee jedhanii fiduufi. Jedhanii miidiyaadhaan uummata keenya waggaa kanaan bira darbuu fi haala amma keessa jiran kana xiqqoo si hafuura ittiin fudhachuuf kan yaadamedha malee warreen amma isaan jeneraala guutuu godhan ammas kan jiru kan beekamuu qabu Saamoraadha. Saamoraan Chief of Staffidha. Yeroo dheeraadhaaf nama kanatu ture. Saamoraan yoo du'es amma Saamoraan dadhabaa jira, dhukkubsataadha. Yoo du'es yoo achii ka'es Saaree Makonnintu ittaanee dhufuuf deema. Saaree Makonnin nama isaaniiti. Jeneraal Leetinaa Jeneraal ture amma jeneraala guutuu godhanii ittaana Saamoraa gaafa godhanii kan bakka Saamoraa dhufuuf deemu Saareedha. Saareen kun amma namoota sadeen ittaanaa godhanii muudatan. Namoota sadeen ittaanaa godhanii tokko kanaan duras akkuma ittaanaatti jira. Innis Leetinaa Jeneraalii ture Abrahaa Waldamaaram kan jedhamu bahatti kan ajaja bahaa kan ture. Ajaja bahaa ture Oromoo Sumaalee kan waltumsiisaa ture. Sumaalee hidhachiisee kan Oromootti bobbaasaa ture. Kan Oromoo fixaa ture, ficcisiisaa ture. Muudamaan ol dhufe Makalaakeyaatti ol dhufe. Bakka isaa Maashoo Bayyanee jedhamutu bu'ee meejar jeneraaliin tokko. Ittaanaan isaa Shumaa Abdataa nama jedhamudha. Amma yoo uummanni keenya rukutamu yoo calanqoo irratti uummata keenya waraanni Makalaakeyaa fixu namichi Shumaa Abdataa jedhamu kun Oromoodha. Sabaan Oromoodha. Ittaanaa namicha sanaati. Ammallee ittaanuma ta'ee jira. Birgaadir jeneraalii ture amma meejar jeneraalii ta'ee muudame. Egaa namni kun Oromoo ta'ee waan Oromoodhaaf hin dubbanneef waan yoo Oromoon dhumu waan warra fixu wajjin harka dhahaa tureef yookaan immoo gargaaraa tureef Oromoo ta'ee Oromoo ficcisiisuu isaatiin Oromoo ta'ee dhimma Oromoo dhimma isaa ta'uu dhiisuu isaatiin dabalataan amma meejar jeneraalii argate. Kanaafuu Abrahaa Waldamaaram kana godhaa ture Makalaakeyaatti zamachaa ta'ee yoo muudamu yakkaan jenoosaayidii itti gaafatamuu nama irra ture. Yakkaan itti gaafatamuu nama irra ture Oromoo dhume kana hunda dhume buqqa'e kanaaf itti gaafatamaa tokkoffaan Saamoraa, lammaffaan Abrahaa Waldamaaram ture. Sadaffaan amma Maashoo ture. Maashoo Bayyanee isa izzii bahaa kana ajajaa jiru. Arfaffaan Shumaadha. Namichuma Oromoo nama keenya san. Warri kun jenoosaayidii itti gaafatamuu seera duratti dhiyaatanii warra itti gaafataman warra yakkamtoota ta'an malee warra muudamuun irra hin turre har'a muudamanii Abrahaan zamachaa ture ittaanaadha ammas durumaa bifa ittaanaatiin ta'a ture ammas ittaanaadha Saaree itti dabalanii Tigiroota lamatu ittaanaan jira laal Tigiroonni sadii jeneraala guutuudha Amaara keessaa ajajaa humna qilleessaa Adam Mahammad kan jedhamu yookaan Efreem ofiin jedha gurbichi yeroo tokko amma ajajaa humna qilleessaati isas jeneraala guutuu godhanii bifa ittaanaatiin fidanii namittiin kunis humna qilleessaa ajajaa humna qilleessaati ajajamaa Saamoraati jala deemtuu warra TPLF akkasumatti guddatee duraanis opereetarii Haayilee Xilaa'uun nama jedhamu tokko tureen ari'ame Makalaakeyaa keessaa innis meejar jeneraalii ga'ee ari'ame opereetara isaa ture jala deemtummaadhaan tajaajiluudhaan Amaara rukuchiisuudhaan uummata basaasuudhaan namoota basaasuudhaan sadarkaa kana ga'e dandeettii homaatuun qabu gurbichi opereetariidha siin jedheera reediyoo quunnamtiirra hojjetaa isa akka Amaaraatti fidanii jeneraala guutuu godhanii ittaanaa godhani. Egaa ittaanaa godhanii kan fidan ammas akka Oromootti Oromoodhaan fakkeessuudhaaf namoota Biraanuu Juulaati. Biraanuu Juulaa kun gaafa lola Eertiraa sandura 22ffaa kan jedhamu ajajaa ture kutaa waraana 22ffaa. Kutaa waraana 22ffaa sana gaafa ajajuuf ramadamu Biraanuu Juulaa kootaa Oromootiin malee dandeettii qaba jedhamee miti. Namni kun mooraa gaafa dargiin badu dargii badee warra mooraa keessatti galanii deddeessatti mooraa adda addaa keessatti wayyaanee walitti qabdee qalbii haaromsachuu qalbii jijjiirrachuu kan jedhu kennitee fi biyyatti gaggeessitu keessa turanii
isaa Getaachoo Guddinaa nama jedhamu Agaazii ajaju wajjiniin namoota baay'ee sana namni kun leenjisaa komaandoo waan tureef dargii keessatti warra komaandoo dandeettii komaandoo leenjisuu danda'an waan masaraa namoota Adwaa masaraa eegsisuu waan barbaadaniif xiqqoo bifa komaandoo akka leenjisanii jedhanii warra qalbii jijjiirratu sana keessaa baasanii Biraanuu Juulaa warra qalbii jijjiirrannaaf mooraa galee sana achii baasanii Bishooftutti leenjii xiqqoo warra TPLF qotee bulaa qabsoo keessa ture kanaaf kennanii akka masaraa eeguudhaaf dandeettii xiqqoo horataniif sana booda Biraanuu Juulaa kanafaa dirqama isaanii erga fixanii hin hariine tika godhanii suufatti uwwisanii Finfinnee keessa gallakkisanii sanis hin dandeenye gara saba keessanitti deemaadhanii Biraanuun gara lamaan isaaniitu gara Arsii Kiflatoor jedhamu kutaa waraana Arsiitti ramadamanii achi keessatti birgeedii maal bulchiisa turanii booda akka waraanni waliigalaa ijaarameen kootaa Oromootiin Biraanuun kutaa ajajaa kutaa waraana 22ffaa ta'e lola Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti Biraanuun kutaa waraanaa ajajuu hin danda'u jedhanii otoo Biraanuun achi jiru ittaanaan isaa nama Tigraay tokko loojistikii nama Tigraay bulchiifni nama Amaaraa tokko gubbaarraan Joon kan jedhamu Yohaannis Walda Masqal kan jedhamu meejar jeneraaliidha amma ba'e maal leetanaa jeneraaliidha amma ba'e nama hiwaat tokko gubbaarraan irratti ajajaa godhaniiti Biraanuun hin danda'u jedhanii kutaa waraanaa sana ajajuu hin danda'u waraana kana waraansisuu hin danda'u jedhanii kan duraan maqaadhaaf achi taa'aa ture amma lola kana irratti hin danda'u jedhanii Joon irratti ramadan Joon waraanni sun amma dhumutti Joon kutaa waraanaa sana ajajaa ture Biraanuun hojiidha ala ture. Dhuguma hin danda'u moo beekaadhaa sodaa waan irraa qabaniif waan akka irratti dalagu? Tokkoffaa namni kun akka inni itti dhufe iyyuu beekamaa miti. Dhugumas hin danda'u ta'uu danda'a. Akka lammataatti namni kun kootaa Oromootiin taa'e malee Dakarraa wanti inni ittiin ol dhufe hin jiru. Tasuma fuudhanii kootaa Oromootiin ajajaa kutaa waraanaa godhan. Kootaa bakka Oromoo bakka Amaaraa bakka Tigree kan jedhu jira gaafa waraanni walitti makamu sana. Namoota fuudhaniituma bakka Oromoo jedhanii yeroodhaaf achi kaa'u sanaa booda irratti ilaalanii ittaanaa Tigree kaa'u namichi hojii hin danda'u ta'e Tigrichatti irraa fuudheetti hojjetaa yookaan yoo hojiin dhufe yoo lolli jiraate yoo lolchiisuun jiraate Tigree fidanii ammayyuu namoota ajajoota kutaa waraanaa izii jedhan yoo lolli ka'e Eertiraa wajjin haa ta'u biyya biraa wajjin haa ta'u yoo lolli ka'e namoota Tigraay fidanii irra kaa'u malee namni Oromoo namni Amaaraa kutaa waraanaa irra haa jiraatu birgeedii amma birgeediin hin jiru reejimentii jira reejimentii irra haa jiraatu izii irra haa jiraatu ajajuu hin danda'u. Foormulaa achi kaa'u tokkoffaa hin amanan siruma Oromoo taanan eessattuu sadarkaa kamittuu hin amanan. Amaaras taanan yoo Amaara makaa ta'e yookaan dhaloota Tigraay yoo of keessaa qabaate yookaan isaan biratti nama guddate yoo hin ta'in Amaaras taanan of danda'ee akka inni hojii hojjetuuf akka inni lolchiisu ittuman kennan. Suni sirni kan isaanii waan ta'eef ittiin fakkeeffachuudhaaf namoota achi keessa olii gadi oofu malee itti amananii bakkas akka kennamuuf hin barbaadanii akka namoonni achi keessatti guddatanis hin barbaadan namoota jajjabootu ture namoonni Oromoo kan akka meejar jeneraal Alamshee Daggifee gaafa nu baanu sababa itti uumanii hidhanii kan meejar jeneraal irraa taraa godhanii yookaan loltuu godhanii kan ari'an nama dandeettii akkamii qabu nama gaafa waraana baadimmee sanallee meeshaa gurguddaa biyyattii walitti qindeessee karoora baasee karoora waraana sanaa baasee akka isaan itti waraananiif sadarkaa injifachuurraan kan isaan ga'e Alamsheeti. Booda ajajaa humna qilleessaa godhanii sababa itti uumanii nama jabaa waan ta'eef ari'an. Namoota baay'eetu ari'ame akka Aloo Abdii jeneraal Aloo Abdii kan akka Kumarraa Asfaaw Oromummaan xiqqoo keessa jira kan jedhame ari'anii nama akka Biraanuu kana kan Oromummaan homtuu keessa hin jirre kan ofuma jiraatu fuudhanii fidanii booddee erga lolichi dhume ajajaa izii godhan izii bahaa izii lixaa kana ture achis ittiin tolle namichi dandeettis hin qabu jedhanii waan ittiin amanneef fuudhanii jeneraal Fisaa Kidaanuu Fisaa Maanyuus jedhamu bakka isaa buusanii isa immoo Salaam Askabbaarii jedhanii Abiyyee keessa Salaam Askabbaariin jedhamu callisee milishaa Tigraayitu deema
lolli hin jiru achi qaxanaa eeguudha namoonni achitti ramadaman namoota jaboo miti hakima fa'aatu ramadama Tasfaayee Gidee kan jedhamu meejar jeneraal godhanii kan Abiyyeetti ramadan hakima homaa waa tokko waa'ee loltummaa waan quba qabu namni amma tarii salaama askabaarii namni deeme yoo jedhamu waan jabaatti fakkaata jabina miti sun foormulaadha achi kaanii horii akkan argatee deebi'uuf yookaan immoo bakka sana bakki isaa kenname sun sirrii waan hin taaneef nama isaanii bakka buusu maqaa salaama askabaariitiin achi kaasanii nama isaanii bakka buufatu amma Biraanuu achi kaasanii Miraabizii jedhamu sana fissahaa buusanii Biraanuun gaafa Abiyyee irraas deebi'u makalaakiyaa keessatti salaama askabar jedhanii caasaa hin jirre caasaa durumaanuu tolfamee hin beekne kaanii fi achi taa'aa jira. Innaa amma sana fidanii jeneraala guutuu godhanii yoo ittaanaa Saamoraa godhanii akka tokkotti Oromoo tuffachuu isaanii mul'isa ammallee sirni kun Oromoo waan tuffatuuf kanaan dura Baacaa olii gad oofaa ture Baacaan homaa dadhabee innaan ofirraa baasanii amma immoo bakka Baacaa buufatanii Baacaan jookarii isaaniitti bakka barbaadan geessanii bakka barbaadan deebisan takkaa lolee hin beeku takkaa lolchiisee hin beeku gaafa dubbii Oromoo garuu waa tikashaa kanarra naqanii fi miidiyaatti as baasu hin nyaataa hin dhugaa waggaatti hin fuudha bifa kanaan jiraata. Biraanuus akkuma kanatti fidanii Oromoo ittiin gaafiin Oromoon amma irra kaasaa jiru gaafii mirgaa kana ukkaamsuudhaa fi Oromootaaf bakka kun gurguddaa kennine jedhanii itti fakkeessuuf Oromoo ittiin shawwaduuf Oromoo ittiin gurraa fi ija ittiin qabuuf aangoo gatii hin qabne kan humaa waan hojjenne namichi illee dandeettii hin qabu dhugaa dubbachuuf saaree fi warra kaanii wajjin walitti madaalti jiru namoonni dandeettii qaban Oromoon waraanota darban keessatti dandeettii kan qaban jiru Biraanuun bakka sana hin madaala jedhee anuu itti namanu. Namoonni hedduun warreen amma aangoon laatamteef kun aangoo muudaman kanneen akkasuma immoo namoonni biralleen ajajjoonni waraana wayyaanee jechuudha badii uummata nagaa irratti raawwataniif gaafatamuu qaban malee aangoon kennamuu fi hin qabdu komiyyuu dhiyeessaa jiran kallattii adda addaatiin jechuudha. Isa kan akkamitti ilaaltate? Anis egaa maaltu ilaalamuu qaba sirni TPLF kan inni utubaan TPLF waraana sirnichi EPRDF jedhamu yookaan TPLFin hoogganamu kun kan inni jiraachaa jiru waggaa muraasa as keessatti waggaa 2-3 arfan kana erga qeerroon Oromoo ka'ee naannoo Amaaraatis mormiin itti ka'ee keessumatti naannoo Oromoo keessaa tootaalii caasaan isaa badee jira OPDO'n illee caasaan ishii baddeeti turte kana kan sirna kana utubaa ta'ee tiksaa ture waraana Ihaadig jechuun amma waraana bulchiisa biyyattii jechuun waraana caasaa biyyattii keessa diriirfatee kan hojjetaa jiru waraana bifa tikaatiin maqaleetti tika leenjisee koloneelota shaalaqoota shaamballoota gadi gara aanaatti gadi diriirsee kan ittiin to'achaa jiru waraana. Kanaafuu biyya waraanni bulchu keessatti waraanaan bulaa jirti biyya waraanni bulchu keessatti sirnichi waraanichatti hirkatee waan jiruuf TPLF waraanicha qabatee waan ittiin biyyattii haleelee humnaan bulchaa jiruuf eenyutu itti gaafatama sirnichi abbaa sirnaati jar sila yakkamtoota akkan sila jedhee sanyii duguugguudhaan itti gaafatamu warra itti gaafatamu turanii warra jeneraala guutuu ta'an warra meejar jeneraal ta'an warra birgaadeer jeneraal ta'an beenyaa fudhachaa jiru uummata Oromoo fixanii uummata Amaaraas fixanii uummattoota Itoophiyaa jedhamu fixanii beenyaa isaanii gatii isaanii kaffalaafii jira TPLF gootummaadhaan kaffalamaafii jira maal gootummaan isaan hojjetan uummata waan fixaniif. Tolemee koloneel kanatti aansuudhaan gaafiif deebiin keenya illee itti fufa mee jidduutti daawwattoota keenya sirba tokko afeerratti sirba wallistoota Oromoo akka malee jaalattu if bira dabreen daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afeera jettee yaadaa turte yoo jiraate carraa kanaan akka afeertuun safeera. Sirbi Oromoo waggaa 2-3 as ba'u hundumtuu sirba ijoolleen qeerroo nama sirban gara kuteessummaadhaan sirbuu baay'ee waan nama hawwatuuf garaa nama nyaatu kan Oromoollee kakaasuudha hunda isaanii kan keessaa filattullee hin qabdu haa ta'uuti sirba dhiyoo kana caaluun Milineem Addaraashii keessaa sirbee waan gaariidha waan gootummaadha
Isa irra deebi'ee uummanni keenya akka dhaggeeffatu affeeruu barbaada. Jirtu inna qaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareettuu jirtu eessa jirtu inna qaamu boolee jirra jedha eessa jirtu. Geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallittii jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira. Dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala yajoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa Oromoon maalum godheree maalum gochuu dideree yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laalaa akka lamuu nu nyaarritu biyyeetti ishii dabalaa yajoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'aa keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadi'aniit elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee Tole Koloneel Abbabaa Garasuu mee sirni wayyaanee kun sirna uummataan jibbame uummata keessaa dhiibamee bahee jedhanii warreen yaada kennantu jira. Ati akka qaama mootummaa san keessa turetti haala amma jiru kana akkamiin ilaalta hariiroo uummataa fi mootummaa hariiroo waraanaa fi uummataa jidduu jiru akkamitti xiinxaltame? Tole akkuma sila ibsuu yaale sirnichi kan utubaa godhatee irratti hirkatee waggaa dheeraa jechuu dandeenya jibbamaadha. Sirnichi uummata biratti erga jibbamee ture keessattuu uummata Oromoo biratti waggaa 25 kana takkaa guyyaa tokko uummanni Oromoo sirna kana sirna kooti jedhee ofitti fudhatee hin beeku. Uummattoonni biraas akkasuma dabalataan uummanni Amaaraas uummata Oromoo taansee sirna kana warra uummata jibbee sirna nama nyaata jedhee balaaleffachuu fi wareegama kaffaluu jalqabee ture. Waggaa sadan arfan kana immoo egaa sirnichii fi uummanni walitti bahanii qawweedhaan wal harka duwwaadhaan uummanni keenya sirnichi qawweedhaan uummata kana fixaa ture keessattuu kan Oromoo waggaa sadan arfan kana waanuma waliin beeynudha. Egaa sirni kun durumarraa gaafa kaayyeeffatee uummata sana qabatu gita bittaa sirna bittaa ta'ee dhufe malee sirna bulchiisaa miti. Akka Tigraayitti akka sabaatti of ijaaree nuti dogongora keenya Amaarri waggaa 100
biyya sana bulchee nutam dogongora Yohaannis faan uumaniin silaanutu biyya sana bulchuu nurra ture. Kanaafuu ammallee taanan waggaa dheeraadhaaf waggaa 40-50 hanga Amaarri bite sana biyya Itoophiyaa kana bituun nurra jiraata jedhanii akka sirna bittaatti of ijaaranii waan dhufaniif sirni kun sirna uummataa miti. Kana booddees uummatatti walitti araaramuu hin danda'u. Akkuma kanaan dura godhaa ture kan inni irratti hirkatu ammas humna tikaasaatitti. Utubaan sirna kanaa humna tikaati. Waraanichi immoo waraana TPLF, milishaa TPLF, milishaa Tigraay fi nama dhalattoota Tigraay ta'eedha kan waraana sana hoogganus bakka ijoo ittisa biyyaarraa kaasee hanga daka salgii jedhamu gahuttis koorii waraana kanaa warra dhalattoota Tigraay. Kanaaf ammas ta'ee gara fuulduraatti wanti inni badhaasa uummata keenya fixuudhaan beenya badhaasa godhee jeneraala koloneera maal shuun kun sirnichi afaan qawweetiin uummata keenya rukutee bulchuudhaaf waan kutateef bifuma kanaan itti fufa uummataa walitti hin araaramu. Uummanni sirna kanatti lammata deebi'ee hin araaramu. Sirnichi immoo utubaa kan godhatee jiruun humna tikaa kanaan itti fufuusaa waan murteeffatee itti deemaa jiru. Kan biraa dhiyeenya kana adda bilisaasaa uummata Tigraay yookaan TPLF keessatti rakkoon guddaan dhalatee jira. Kanumarraa ka'anii aangawoota gameeyyii paartichaa jihataan irratti addichi tarkaanfii fudhatee jira. Isaan keessaa adde Aragaash Bayyanee fi obbo Biraanuu Kidaanee Mariam koree giddugalaa dhaabichaa keessaa ari'amanii jiranii. Kan biraa miseensota olaanoo biroo 4 irratti xiyyeeffatuudhaan akeekkachiisa maayyiin aangorraa akka haafaman akka rarraafaman taasifamee jira. Maddi rakkoo TPLF kun deddeebi'ee jira. Maal inni maddi rakkoo jara kana? Maddi rakkoo jara kana TPLF akkan sila sii kaase kaayyoon isaa uummata Itoophiyaa bituudha humnaan. Kaayyoon isaa Tigraay dhimma Tigraay irratti miti kan xiyyeeffatee jiru. Dhimma Tigraay kan biraa xiqqaadha dhimmi Tigraay. Dhimmi TPLF dhimma Itoophiyaa bituuti humnaan. Jaalatee uummanni Itoophiyaa bitamu, jibbe saamamu, jibbe afaan qawweetiin fi sisteema adda addaatti fayyadamanii uummata Itoophiyaa kana bituudha. Kanaaf erga Mallas du'ee sirnichi akkaataa isaan ittiin duraan deemuun irra turetti deemuu dadhaban. Mallas duraan Abbaay Walduuti kan inni ittaanaa godhe Abbaay Walduu ittaanaa gochuu fi Mallas du'uu fi namoonni isaanii duraan qabsoorraa dhiibamanii Mallas dhiibee baasee warra Yeesmaan jedhan yookaan ergamtoota as fuula duratti fidee Mallas du'uun kaayyoo isaanii sana namoonni itti fufsiisuu dadhabanii kaayyoon TPLF Itoophiyaa bituudha. Sanaaf Abbaay Walduurraa kaasaniiti kan taayitaarraa darbatan namoonni akkasitti isaan kan wal lolan TPLF keessatti lolli jiru. Tigraay hin guddifne Tigraay misoomaan duubatti haftee maal jedhanii yeroo tokko kan isaan miidiyaa irratti haasa'anii miti. Tigraay dhumatti guddatteerti fixattee guddatte waa'ee Tigraay miti. Itoophiyaa akkamitti akka haala jiru kanaan olaantummaa Tigraay eegsifnee olaantummaa TPLF Ihaadeg keessatti qabnu akka Ihaadeegittis akka biyyattiittis biyya kana akkamitti bituu dandeenya bituu dadhabuurra jirra. Kanammoo namoota keenyatu rakkoo nutti fidaa jira. Ofii keenyaaf rakkoo walitti fidaa jirra. Ofii keenyaaf wal xaxaa jirra. Ofii keenyaaf wal dura dhaabbachaa jirra. Akka kaayyoo TPLF ganamaatti uummata Itoophiyaa kana bituu irratti dadhabbiin nutti dhufe walii keenya gidduutti. Tokko barcuma irratti wal lolu. Inni lammataa olaantummaa Tigraay akkasitti itti fufsiisuu hin dandeenyu. Tokko suuta deemna. Dhokannee deemna jedha. Inni tokko immoo hanga humna waraanaa tika federaal poolisii of harkaa qabnutti akka barbaannetti rukunnee of jalatti bulchuun nurra jiraata. Lolli isaanii tana sadan irratti akkaataa itti Itoophiyaa kana bulchaniif itti bitan yeroo dheeraadhaaf amma nam tokkee irratti dhimma isaanii miti. Waa'ee nam tokkee naasaan isaan. Waa'ee uummata Tigraay naasaan. Waa'ee sirna bittummaa isaanii itti fufsiisuun akkamitti danda'ama kana irratti wal lolaa jiru. Egaa kanaaf amma Dabratsiyoon as deebisanii gahee isaan federaala keessatti qabanii fi olaantummaan Tigraay PRDF keessattis biyyattii keessatti qabu karamiin itti fufa Dabratsiyoon achi keenyee achi keessaan gara keenyatti gara duraan kaayyoo keenya duraanitti deebi'uu kan nu dandeessisu akkasitti of ijaarredha. Kana ala hin dandeenyu. Inni lammataa immoo akkan silasiin jedhe waraanaa fi humna tikaa keenya jabeeffannee afaan qawweetiin deeggaramaa
qorannaa keenyatti fa'aa namoota tokko uummata waan amansiisu waan bilijlicii tokko argisiisaa deemna kan jedhu irratti wal lolu malee isaan TPLF akka TPLFitti rakkoo hin qabu akka Tigraayitti rakkoo hin qabu akkamitti sirna keenya yeroo dheeraadhaaf ammas uummattoota kana ittiin bituu dandeenya kan jedhu kan isaan wal lolchiisaa jiru warra ari'amellee warra akka Tsaarqaan faan warra akka Gabruu Asraat faan warri dur Gidee Garaatsiyoon jedhaman dur gammoojjitti dhiisa TPLF dhiisanii baanillee TPLF irratti rakkoo hin qaban har'illee kan irratti rakkoo hin qaban. Tole egaa Koloneel Abbabaa Garassuu yeroo kee fudhattee gaafiif deebii dhimma fardii kan irratti waliin taasisuu keessatti maqaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddoo si galateeffannaa ulfaadhuun siin jedha. Hayyee dhaggeeffattoota keenya akkasuma daawwattoota keenya gaafiif deebiin Koloneel Abbabaa Garassuu waliin dhimma muudama waraana wayyaan irratti geggeessine asuma irratti raawwatee jira. Waan nu dhaggeeffataniif akkasuma immoo kanneen raadiyoon hordofaa turtan marti keessanuu galatoomaa isiniin jecha qophii biraatiin hanga walitti deebinuu nagaatti.